Godina Shawaa Lixaatti humnoonni finxaaleeyyiin mana cidhaa irratti boombii darbachuudhaan lubbuun namoota 20 olii darbe. Akkasumas Shawaa Kaabaa aanaa darraatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota 4 darbuun himamee jira. Asaantii Muhammad dabalata qabdi. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti sanbata darbee haleellaa mana cidhaa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 24 ajjeefamuu Koomaand Poostiin aanichaa obbo Tashooma Sabbooqaa BBC'tti himan. Haleellaa kana finxaaleeyyiin Amaaraa raawwachuu kan himan obbo Tashoomaan mana cidhaa keessa duubaan itti cufamee boombiidhaan haleelamuu himan. Warra birmannaa dhufan ammoo alatti rasaasaan haleelaa turan. Manicha keessaa namni ba'e tokkoyyuu hin jiru. Misirroota dabalatee namni hundi achuma keessatti gubatan homtuu hin hafne jechuun dubbatan. Dabalataan manneen jireenyaa 22 ol ta'anitti abidda qabsiisanii gubuu isaanii himan. Ergasii humni ittisaa fi koomaandoo naannicha galuu kan himan obbo Tashoomaan ammayyuu naannoo laga Gibee qabatanii akka jiran odeeffannoo qabna. Garuu teessumni lafaa mijataa waan hin taaneef opereeshinii gaggeessuufis rakkisaadha jedhan. Haleellaan akkanaa aanicha keessatti yoo raawwatu kun jalqabaa miti. Waggaa 2 dura ganda Mattuu Sillaasee jedhamu keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa haleellaa raawwatanii namoota 16 boolla tokkotti awwaaluu jiraattonni ni dubbatu. Finxaaleeyyiin kunneen hidhatanii nama tokko tokkoonis al takkaatti namoota baay'ee irratti haleellaa raawwachaa turuu himu. Shakkii qabnuun iddoo biraarraa qindaa'anii seenanii haleellaa raawwatu. Asii ammoo namootni isaan qindeessan ni jiru. Itti dabaluun ammayyuu naannoo laga Gibee qabatanii akka jiran odeeffannoo qabaachuu kan himan jiraattonni teessumni lafasaa mijataa waan hin taaneef opereeshinii gaggeessuufis rakkisaadha jedhan. Haaluma wal fakkaatuun Shawaa Kaabaa aanaa darraatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota 4 darbee jira. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti haleellaa torban darbee raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 4 darbee jira. Jiraattotaa fi aanga'oonni haleellaa kana hidhattoonni faannoo raawwachuu ni dubbatu. Jiraattonni Addis Istaandaard dubbisee akka jedhanitti haleellichi waxabajjii 15 bara 2014 Jirruu Dadaa fi warreen Gabrootti raawwatame. Jiraataan ganda Jirruu Dadaa maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne tokko Addis Istaandaarditti akka himetti haleellaa kanaan namoonni 4 Taaddasaa Joobir, Tasfaayee Damassee, Taammee Abarraa fi Tashooma Kibrat jedhaman ajjeefamaniiti jiru. Akkasumas magaalaa Cekaa fi naannoo isaatti haalli nageenyaa hammaachuu hordofee waajjiraaleen mootummaa cufamuu eeree dhaabbileen fayyaa barnootaa fi hawaasummaa naannoo sanaas cufamanii jiru jedhe. Kantiibaan magaalaa Cekaa obbo Taayyee Geetahuun haala haleellaan kun itti raawwatame bal'inaan himaniiti jiru. Akka obbo Taayyeen jedhanitti jalqaba hidhattoota faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii waaman jidduutti wal dhabdeen mudachuu fi waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Cekaa harka faannoo jalaa baasee to'annoo ofii keessa galfachuu himan. Ergasii hidhattoonni faannoo haaloo ba'uuf jiraattota irratti xiyyeeffatanii haleellaa raawwachuu obbo Taayyeen himaniiti jiru. Gareen hidhattoota faannoo aanaa darraa keessatti haleellaa raawwachuun lubbuu namootaa yeroo galaafatu kun kan jalqabaati miti. Baatii Muddee bara 2023 keessa haleellaa hidhattoonni faannoo guyyoota 2 gaggeessaniin lubbuun namoota 18 darbuu fi namoonni 6 madaa'uun kan yaadatamudha. Kana malees gareen hidhattootaa kun waxabajjii 5 bara 2024 godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda Arrootti haleellaa raawwateen namoonni 3 ajjeefamaniiti jiru.